ammas dardarri keenya dhalaa itti humna isaa baasee simmeetii fixachiisu qaba dhalaa googaraan ajooytu dhalaa hafuurri ajaawu dhalaa afaan ballattu dhalaa fuula ballattu dhalaa boorcee qabdu dhalaa miila fufurdattu hin gootu dhiirti Harargee hin gootu wallahi hin gootu naaman humna isaaniitti fixattu dhiirti teengala dhalaan bartatti dafkitu jira dhalaa simmeetii sirraa fidduu jira bar dhalaa itti hamuuntu jira bar dhiirri nyata fardaa lafaan biyya afur biyya sadii itti wal dabranii dhabanii akkamitti dhiira teenya dhalaa teessanis hin jala bulchan hin jettan boo akkamitti dhiirti Harargee kopheen hin gootu dhalaa bukoo dhiirti teenya dhiira dhiqattu dhiira dibattu dhiira uffattu dhiira tuffattu dhiira dalagattu dhiira doraara bobbaatee agartu anaasitti hima naaman ummanni Harargee ummata gaarii ummanni Harargee ummata arjaa yeroo jettan qaanfatanii waa isinirra bubuusan gowwuma isinii fakkaate bifa dhiirti Harargee qabdu kunoo isinitti himeetiin jira dhiirti Harargee ni uffatti ni dhiqatti ni dibatti ni tuffatti ni dalagatti doolaarra bobbaatee agarti makiinaan bobbaatee agarti inni bira dhalaa bukoo hin gootu dhiirti Harargee hin gootu humna isiitti hin qisaastu dhalaan dhiirti Harargeen kun dhalaa afaan bal'atu takka dhalaa fuularraa dullumni mul'attu lama dhalaa fuulli babal'aa sadii dhalaa miilli akka booyyee gurguddatu dhaggeeffadhu dhalaa boorceen kiiloo 50 geessu isinii galee dhalaa kalee tanarra kiiloon foon kiiloon 9 asirra teessu hin gootu qisaasa bukoodhanii ajooyti tanaaf akka feetan irraa dhabnaan dhiira teenya dhalaa teessanis hin jala bulchanuun jechuu hin dandeessu dhalaa akkasii tuffattee dhiirti teenya fireendii bishaan fakkaattu irra qabatti qomtisii xurooyitee hanga isii manaa deemtutti Harargeen ummata jaalalaati jaalala isii bakka hundatti gadi nayitu simmeetii isii akka hindiitii fi akka faranjiiti simmeetiin dhiira Harargeedha nama taa'u mul'atu kadeemu mul'atu munaanii zaata fakkaatu fuula fokkottalee ta'a mala qabdu taqaamni isii siksi sanii dhiirti teenya jilbiifattee dafkiti allaqa dhiirti Harargee ummata akkasiiti la dhiira Harargee yoo tuttuqina isinitti himnee jirra Harargeen bukoo hundan fuutu feetan galfadhaa deema bukoo lallaaltee haa deemtu fireendii maal fakkaattu raqqabatti dhiirti teenya gootummaadhaan birriisiitiin gabbinaa keessee pam dhalaa simmeetii isaa eeyduuf dhiirti Harargee faranjii akka hindiiti romantic janin dhiira Harargee bate akkamitti dhiira teessan jirte agarree bar meediyaa kanarratti meeshaa kutaa hunda agarree jirra meeshaan takkittiin murti guutoo meediyaa kanaa miti ummata Harargee guutuu mataa ol qabdi dhumatte meeshaa takkittiin murti guutoo ta meediyaa kanarra gabbaate ta agartan sanu Harargee guutuu kanatti mataa ol qabdi nama waan nyaate beekan waan udaanan hin gaafatan jedhanii murti guutoon kaa akkasii ijoollee biraa laaluu malarraa feetan jegnummaa isaa akkasii dhaabbatee cululuqu qaamni isaa nagarree nama dhadhaa dibanii shukkuman fakkaata galgaluuti murti guutoon nama akkasiiti arraban qabu immoo nuti itti boonna murti guutoo itti boonna ni jaalanna ni kabanya ilma keenya murti guutoon gabraa miti ilmoo sadaqaati miti isinitti himeetiin jira murti guutoon qarshii nama kadhatee hin beeku masaa namaa dalagee hin beeku kophee namaa walawwalee hin beeku barachaa guddate murti guutoon kiisni isaa maalleenii guutu baankii guutu makiinaan bobbee gala biyyi inni deemuu hin dandeenye jiru mootummaa isin jechuu hin dandeenya shuquxiin bobbee gala namni ittiin haafuu keessa murti guutoo maqaan irratti moggaasin hin jiru maqaan murti guutoo irraan kaa'een hin jiru murti guutoo mataa qaqqabuudhaaf qaama isaa laan gabbee qaama isaa bar qaamni qullaayyoo nama gabbee bar waan takka nama godhu ummata maayyimii keessatti malee lafa addunyaa guddattetti ummanni paantii fi kinshaliin deema firraa baasee paantii fi kinshalii deema qaamni ka abbaati sinii gale akkana beeka ammoo ani oromummaa waa hunda naa caalti ustaasib saadhaaf yoo makiinaa san hin galchine zaajjaan tana ta'uu qaba amma makiinaa ibroo ibsaanii binna waliin akkatti seennetti ni binna artistii keenyaaf garuu
ددا ماكينة وستاسب سادا بالنقل تنا وخاولي باب نقل تنا جاتو ددا ساب قافي خبجا مرتقوتون ماكينة أكملت أرتسي خناني بالنت ماكينة أمني أرجع خم بيتهو وستاسب سام محمد السني فينقل تنا مالي وان كان يادن جه خندوبته بر كان حيوتو جا مرتقوتون حيو مرة جت خنا نقافته بر سبونو مرة بر كبجا إلما أروموتي كابور رايبر كبجا مسلمو مرة كابو يبر وستاسب سام وعي جند مرتقوتوتي مويا ديرا مرتقوتوتي وعي أبا مرتقوتوتي سنيقله دوغان صدقة أقول سنينجنة دوغان خنا فردا وستاسب سام هميلين شابون كابدو artist إبراهيم فيلم مكينة خنا ولين تيجي لني بينا جارو أكنا قل شاف مكينة خنا يوني كباتنا قل شاف مكينة أمني أرجع كالي خنا بيتفتنا وستاذ خنا هميلين شاب تجرتي دوغان صدقة دا مالك أبدان الراحة أيو دوتانو رافتني مكان خنا فرامورا مور أكاد يسيدو بيد الله توتي رارو بشامبولتي listen to me listen to ها هدي خلو كنافتني ثاني وقانيا تانا ما ربسون فرماتن تو جچاو سنتانه گوچانا مگرسي سودا مرتيسان اني حق امس حاجه ما نمتو كان جرو لالن غافان نما غبي الراساقيتين جچو غافان غبي واحدو الراساقيتين اما غرفو تنجر چنچنان غرفاجر غرفانجر لان أرومو نبيتانيس أنا أقول كأي جنان هاقد أماتين ديمان هاقد أماتين ديم دركتي مالين دوبر أقان جنبر يورو متك سرارتي يورو متك قلتيمي أنا يورون كي وقاتك خيسا لما خيسا يورو تكانكا تاكتين كا وخاوين بليسا وخاوين توش أما راين تتوكي قوبي دمو قوبايتين جروان دفوانين بيكوف أكنا مدي رديتين هنگا دوما فيتشسي سودا قوبايت هاو جرا دومات دبين دومات غاف قوبا كيدت ادلي جته جرتو اكنا قوبا سي سوقن اجته سخي ساباسو ديمان اجته هررجن ترما وچو جلا فتني برغو ارادتن اتخافرتني كوم برخا جتني ماني نسيم غدي بابو دكنا ادني سني جوسن دغي يوسيتني تلوني قاما كانون دچري ابليداني فيته فانترفيو دفرا غورتاني فتاني ولا ايلي وجنسن ايلي تولي سين كيسا وجل لفبو ينسيا حركن ياتن رادي بتاني ياتن سرسرات انو الرجبا ولا ورب الكعبه والله العظيم ان نماتو كون كبدان كودا نمانتو غندا نمانتو كلالا نماتو كتا هرغوفين نكلف خايانا في فراكبا صداتك كان كابو صداتك اجازام فرد اديمي ورقا بريسه گلچيبر كوبي اموريت انت نبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت نسراتي يا كالي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باقاكم؟ الطولي قاري الحمد لله رب العالمين. نرجع فدا جرخينا أما كدرتي أبانا كاتيس واوند سرتي أسوان جرو. إفابليس ثانيت إفردا بنيت إفتاني دبنا يروم ماتنات. أورمو ماتنا جمسنا جمتا جمسنا تقوم جمسنا نمودي نوچته. كرو first وان دراتو درس. ديس نام بودني تانا منكين أما منكين نما تقولي نكين ديس. Okay. فدي لو كفا نما تقول نما منكين ديس بونا بودني تاديس ديس نما منكين أما. نرجع فدا. تناچا وني قرتي أورومو فينتين نجرو. وني أورومو رابودة تام فين نجرو. قمتا أورومو وججرين يافت شو وني قولين تك كنفني. ما يرتمو. ومن أرجع سديم برينتوما كون. ستريبي. سدين برينتوما غوستي غرتي برينتوما كي ساسدين هرغي كوبتتون ماجي سيدا يبمتي سومالي في غتي كنا موغافمتي نيتي كيفمتي نمون ببه كما نك غرتي ادي تينيا ارتستي تينيا نسرادا نمون چواك غرتي كدير مرتودا نمون ايوت ابوتي كبينيا غرغدان
akka yaadataa fi namni keessaafuu dalagataan cimaan akka keenya namni akka murtii guutoo namoonni hedduun tokko maalumaa fi namoonni kanaa kun reebamuun barbaachise ka jiru waan xilxilee ilaale nuti Oromoo ni jaalanna hunda isaanii garuu rakkoon teessan maalii ka jiru jala deemneeti xinxillee daataa waggaa takkaaf walitti qabne ammoo uummata keenya sadeen bareentumaa shanan jiru keessaa isaan sadeen gartee Harargee baha Oromiyaa qubatan isaan san jaarree gabbaanii jirra. Egaa abbaa fedhetti fedhan gammadaa fedhandiisa waan xumuramee haala dureen yeroo gabaabdutti waa hundaa hojii gabboo ta'u. Maali kun rakkoo maaltu kana fidee ka jiru yeroo hedduu uummanni Harargee kun kabajaan asoo namaa qabu namni isaa kabajaan qabu. Uummanni Oromoo Harargee nama jaalata. Kabaja sinii qaba. Artistoonni cimaan namoonni akka gartee isaa kun namoonni hedduun abbootii qabeenyaaf maqaalee dilli tokko. Hundi isaanii kabajaa uummata kanaa isinii kanaa qaban garuu isin uummata kanaaf akka waan gantuu galtee akka uummataaf hin dandeenyetti ilaalaa jirtan isin. That's not work. Kun amma it's not long. It's not kun ittiin fufuun kun. Jara keenya dhageeffadha. Amma gabaabduutti gaafiin ustaadaan gaafiin makiinaan ustaad ibsaadhaa tan gartee uummanni Harargeedhaa makiinaa ustaadaa maallaqa riyaala 100 takkaan bite wayitaa Harargeen sheekotii biraatii wajji makiinaa biraatiin galchuu ka'u jara keenya galatooma ulfaadhaa nuti illeen qoodarraa fudhanna obboleeyyan keessa ilmaan arsiiti nukkannaa nutis warra galchuurraa qooda fudhannee sawaabu fudhannaa jettaniiti tole marhabbaa harka isin darbinu jennee Harargee isin kenniti makiinaa sana immoo bikka buutee makiinaa isin dhabamsiistan maayirratti wayita gurgurtanuu yaa Harargee makiinaa isin ustaada keessanii bittan nuti bar gurguruuf deemnaa jettanii Harargeen hin mareenne yookaan ammoo galchuu dadhabneeti qaranii nu guddatee akka biraan mala bilaa barbaadaa jirrettanii Harargeen hin mareenne warra makiinaa tana giiftii namaa biteef amma fakkeenyaa Nasraadhaaf yoon hin ziqee tokko giiftii bitee nama kenneef karaa kanaan natti ulfaate deemuun dadhabeeni gurgureetiin maallaqa Nasraadhaaf geesse jechuun ni taati hin taatu that's not work kun hin dalagu so makiinaa sanii makiinaa ustaadaa kana murtii guuto nama makiinaa bituu deemaniin artistii kanaaf jara keenya kanaa bituu illee gaarii garuu durammoo makiinaa ustaada keenya kabajamaa sanii binne eeysa keessanii dura san bikkatti godhaa gaaqona kana jechuun kana jechuun yaattuu nama goote abbaan haqaati sattuudha Nasraan sattuudha. Kana jechuun waa'ee amma lammaatu jira abbaa laala abbaa keenya maaltu jira dubbii muramtu kabira taati dubbii muramtu cinatti haftu kamalee taati kamalee faaman waraabbiin akka malee nama duraa taati akkasii midhisi nama hedduu waraabni hin beeka tanaachi jira keenya waan kana gaafachuun makiinaa tana gaafachuun yakkamaa naman gootu hattuu naman gootu ammallee taatu Harargeen makiinaa tana akkaataa gaafatu qabdi akkaataa itti gaafatu ustaadni kun keenya kabaja qabnaaf ustaada kan jaalannu ustaad ibsaan makiinaa ustaad ibsaadhaaf Harargeen bittesan booddeen isii eessa geesse kanaan illee niin gaafadha waan murtii guutuu gaafatan illee niin gaafadha abbaan fedhe waan gaafatu kana gaafachuun abbaan fedhe gaafachuun mirga qaba kana gaafachuun mirga qofa osoo hin ta'in jaalala sheekticha kanaaf ustaada keenyaa qabnuuf gaafanna kun akka karaa namatti hin kunne akka aadaan badduun tun karaa itti hin fufnee fi namni giiftii takka sabni tokko uummanni kutaa tokkoo kutaa nama tokkoo bitee yoo kutaa biraa akkanne kutaan biraa waan sakraa raameessite gaafachuun mirga karaa raameessuun ammoo yakka kan akkasii fudhadha wannummaan olalli gartee eenyu murtii rakkeefillee kanumaaf maaliif wanni kun kaa yoo olalli kun ajandaa kanaan dhaamsuu baanaan gaafii kanaa kanaaf baana qaanfaan nukkaasanii kan harkannaan dubbiin ni jabaatti dura murtii guutuu jechuma kanaan dhabamsiisuu kan jechuun faakaanii alaa kullaa natna work kun hin hojjetu kana gaafii teenyaa makiinaa san bakka keessan as gabbaasuu qabdanii obboleessi keenya sheetichi ibsaadhaaf bitamtee bikka kaa'uu qabdan yookaan ammoo makiinaa san bakka keessa nutti himtu qabdan nuti deebistanii nuti maallaqa isaanii binnaaf pareeda. Bitan Nasraa jabaadhu waan gaarii jirta torbaan kana waan gaarii hojjetamaa jira uummata kee keessaan badin uummata kee keessatti duraanis uummanni si jaalata uummata hojii jirta uummanni lubbuu sii dhaba ati beeytu uummata kanaati uummata kee duraan ni jaalatti si jaalatan tokko akkasii jiru namuu lubbuu sii dhaba tokko akhiira mun danda'u meerra namni tokko gabbeessi haa tuquuti namni tokko si ilaalu laale tokko gabbeessi haa tuqu namni tokko callisee taa'u laale mee nam tokko Nasraa maqaa hamaan siyaamee namni tokko akka callisee taa'u laale tokko akkasii kuma fayyaa nagaan turi bikka wayita kaasee deema yoo waan jechuun barbaaddeeji yookaan hin deema bikka wayita kaasee nu deema. Tole ani amma wanti nin dubbadhee fi ilaali wanta akka jira beektaa abbaa biyyaa abbaa qaa dubbiin takka yeroo kaate namni xiqqoo hordoftoota guddaa qabu
ummata kana ibiddatti geessu raa'ifee gudanda'u qaba. Ummata kana ummanni kun ilmaan adeeraniiti. Ummata sii koomandoo kuniif ummanni Harargee ummanni Afran Qalloo kun ummata wal keessa jiru. Yoo amma ijoolleen ajandaa tokko qabdee deemte namni gurguddaan jalaa qabu hin qabu. Ajandaa namni tokko xiqqoo dhageettii qabu fide xiyyeeffannaa keessa galchanii jechuun kun maalirraa jedhame jedhanii eega gamaggaman namni guddaa yaadatti kannachuu qaba malee ajandaa namni kun akkana jee namni kun nama akkanaati jedhanii viidiyoo namarra du'i godhan ani dhiiraa jee fi nuti dhiiraatu waa deebisaa gaafa amma murtii guutoodhaan ati gabraa jechuu dhageetiin jira. Maalitti nu sani beeytanii dhimmi kun egaa dhiiraa jira dhalaan dhaddachan dhaabbattu dhimma kana dhiiraatu deebisaa danda'a malee wanni kun gabra namaan jechuu kana keessatti waa hedduutu jira an dhimmi kan irra keessan seenu jekee nu isaa ture. Amma miidiyaa kana nu maal laala gandummaan tun baddu namalee jechuun tun baddu summi namaneetti an nama gandummaa balaaleffata nama takka an hin faadhu oromummaan amma nu maal laala dubbii namni gurbaa kanaan gabra jee viidiyoo irra du'it godhe kabajaa ustaas ibsaa kanaaf makiinaan tun haa galtu jee mucaan kun sinii galee ustaaslaan Harargee miti ilma Oromooti ilma Muslimaati ustaas keenya kabajaaf gaafateef artistii kanaaf makiinaa binna jettanii ammaan dhimma artistii makiinaa bituu keessaan jira na laallata artistii Oromooti wajjin sappoortii godhuun qaba irratti gargaaraa tureyaan Oromummaadhaaf sinii galee gaafa mucaa kanaan amma deebi'anii gabra jaaniin sheeka guddaa jeen dubbitan namni gurguddaan dhufee irraan qabne namuma silaa maaliif gurbaa kanaan gabreta gurbaan kun dhimma Oromoo fi dhimma Oromummaa dubbate waan kana du'it godhuu hin qabdan jeesiraadha dhorkuu qabuutu Facebook post godhe. Istoora kaayyate gasti irra walii jaanii arrabsuu eegalan numaan dhiise kana hunda dhiiraa dubbata jee deemtee dubbiin dhuftee dhala gabbuute dhala murti guutoo qeensarraa hanga miilaatti arrabsuu eegalan meediyaa kanarra taanii namoonni arrabaan guutame jechuudha kintaalli arrabaa kan guduunfamee taa'u murti guutoo arrabsuuf itti oolan guyyaa kana guutuu ani intala Oromooti intala Oromoo keessa intala Harargeeti osoo nam meediyaa kanarra jiru namni naannoo tiyyaan dubartiin itti roorrifte ani usee hin taa'u mataa kiyyaati malee isinii galee dhugaa irratti hin dubbadha haqa irratti hin dubbadha arraba taatus heraan ta'etus seeraan taatus akkanattiin dalagaa godhadhe ficcisiisa waan jawrattiin ani dubbadhe amma dhimma kan dhimmi kun na laallata murti guutoon barri akka Oromootti namoo Oromoo mataa ol qabe Oromoon ilma hiyyeessaa miti deemu mul'ata dhaabbatu mul'ata dubbatu mul'ata mudhiinsaa shukuti kishnisaa dooraala harkisaa maarshii makiinaati abbaate dhageetii qaba murti guutoon akkanatti maannim liqinqimiin carqii lafaafattee halkanii guyyaa deessee waa kadhattu irraa dubbatu tun mootummaa wajji bobbee gala mangistiidha gurbaan keenya arraba tokkoon qabu qaamni isaanuu boonsa nuti wanni qaama murti guutoo mataan waccabsa inni itti dhaadannu qabnu meeshaa nama meeqaa agarre meediyaa kanarratti meeshaa koron guddaa fakkaatu nu keessa walii gad deemtan sinii galee an dhugaa rabbiin dubbadhe eega kana fiddan bakka sanii shiishaa dhugaa murti guutoon jettanii karaa dubbattan meeshaa san barbaada quftanii kaatanii foon meeqa cirtanii dhabdan meeshaa ilmi Harargee qaaliidha an dhugaan isinitti hima murti guutoon nu boonsa meediyaa kanarra koron guddaa hundaan deddeemaa turtan gurbaan keenya bar nama halkanii guyyaa dhadhaadhaan masaaji godhamu fakkaata qaamni isaa guutuun akka ciru nagarre chukulaata shabada allaqa kanuma barbaannaan waliif lakkooyna ana murti guutoo cufee arraboo darraan dubbadhu kasaa kanuma namaan wajjin haasaawuun qaba amma booda guyyaarraa jacharratti jecha fiidiyoo irratti fiidiyoo laayifii irratti laayifii qophiidhaan wal fixachiisuudhaaf hin jiru bakka eega kanan fiddan Oromummaan tokko nama tokko jazaqazaqee aggaseetii waan inni qabuun tarkaanfiin danda'u guutuu irratti fudhadha. Eega kabajaan tana taate uummanni gurguddaan nuti ni qaban jennee eenyu hafee gandummaa shanyummaan bira kuttee dhiiraa dhalaadhaan nama tokkorra wal affeeranii bar biyya alaa fi biyya keessa biyya Arabaatii fi biyya hunda gaazexii irratti qaa guddaan ደባል ብቻ ነው ገንዱማ ነመንጀት ዝበቃ ነው ገንደ ሳኒ ጃለታ yokanake ለስራተኛ ደባል ብቻ ነክ ነም ተኮለ ነክ ደባል ብቻ ነክ ከስር ጋር ደባል ብቻ ነክ ነም ተኮለ ነክ ደባል ብቻ ነክ
Ajandaan dhumatee baraamaani baraamu. xiqqoo haasofnee Nu caalaa kuteen caalaan isaasi. caalaan jira garee caalaa naqe caalaan jira caalaa takka tokko. Antin tun bar niin dheesa dabbalfaa caalaa sabboonaa jaalisaa jaalatee miti. Dubbiin tun oowwiti yoo dubbii tana kabajaa oromummaa tanaaf ijoollee tana qoyme. Uliin ijoollee tana deemtu dubbiin waliin dhayitee bar. Bakka dubbiin galtee jirti ati beeytuu uummata keenyaa shamarran keenya beeytuu keessaa kuuleellee jala kan jirti naqe hundi isaanii waa'ee siduu bakka waa'ee kaasuu ni jira nuti. Namoota keenya wal jajjabaa wal jabeeffachuudha nuur caalaa nuuree seene caalaa hunda naqe kuullee hunda naqe garee teenya hunda naqe yoo jira kan jiraatu kuullee takka tuqa. Tole fayyaa ta'e dabbaal asirra geenye jirra ani bikka dalagaatiin ol seenu deemammaan tana nasraa ol seeneetumaan xiqqoo hafuuraan baafachiisee akkasiin bishaan dhuyitu barbaadeetiin bikka irraa qabadde fayyaa ta'e sabboona amma isin dhiisitiin gabboo akka meettan bikka dalagaa ulaaraan dhaabbadhee haasoo jira akkam oliin seenuu barbaade. Nasruma dhaggeeffanna nuti rakkoon qaban. Kole bakka deeme nasra hojjaase fayyadaan. Abbaakaa dhiibbaa miti haa ta'e yogguu jennaan jabaatee nu taaleni. Nu taalu sabboona kiyya bikka dalagaa takkaan ol seenuu deema isin caalaa dhaabbadhe. Kar tokko gadi hin deemin makiinaan ifuu ni deemti. Makiinaa ofiin deemu kuuleen sabboona kiyya kar tokko hin deemu. Sheer godha wardaa irrattillee wardaa sheer godha. Dubartii dhiira keenya nu jalatti arrabsuu hin dandeenyu. Never ever nuti qaawwa dhiiraan seenu la dhiiraa fi dhiiraa iddoon kee garuu hintaalli udaanii hundi teessee dhiira keenya arrabsuu hin dandeessu. Yaa fayyada akkana kuuleen dhufee kunoo sabboona jira caalaa. Sakoi osoo isin ulleedhaa fi osoo isin asirra jirtanii koi mee jiran dhaggeeffadhu osoo kuulleen faan fe'amanii gurguddaan asirra jiru kami dhalaan nu arrabsa koi isin akkam taata? Hai. Akkamitti dhalaan nu arrabsa fe'amata? Dhaggeeffadhu sabboona ta'a dhafaatee nu dhiisi haa dhafaatee